Telefoonni caalaa nu qiyyatee telefoonni isaatis qiyyatee. Niin beekeeti ijoolluma sanii wajjin baraddee wani. Laati keessaa si baasnaa sadii ta'uu hin oolu ijoollee achiini. Ammaan tanummaan ta'e ni hundaafuu kaawwala garee wajjaa soo hin obboleettiiti. Yaa har'a makiinaa leessillee yoo shaaraarra jiraatte. Dhaggeeffadhu gaalolaan dhuftus caalaa numa dhiiraaf akkas goota malee waan takka nu godhuu hin dandeessu. Waa akkas yoo jette malee yaani waan takka nu godhuu hin dandeessu. Ati dhalaa an dhalaadha. Karaa ati beekuttis ni beekaanis. Adiidha sarrakkoon qabuuti wal agarraayyee. Adiidha yeroo si mijaa'ee naafaa danteetti lafaan jira. Amma dhugumaan sitti hima obboleettiiti yaa caalaa yeroo duraatiif hin fidu si bira. Caalaa hin fiduu mataa kiyya yoo barbaadde niin dhufaa bakka tiyyootutti. Caalaa sanummaanuu yoo keessaa dhufte malee harkaa ta'een barbaadu si qaama kee guutuu si harkuu dhiisi. Suuraa telefoona irra si harkuun fadhu suuraadha dhugaa yoo sitti hime. Inshallah yen ilalla. Ayye. Sakam jettaan atiitu. Karaa bantaa keessa daranuu nuti. La di sakaman tanasiibis warri walolee jiru warra roora sirratti oftee jiru si waan taate. Naabisi waan takka wal qunnamne. Waliin qunnam. Yaa'inis waliin geenye bara. Duba yaa'i san seenuu fee taatis mataadha. Ni laalaree yaa'i na dhufnaanis harka bal'aan qabaafan. Hin jira. Nagayaan na dhufnaanis. Hin jira. Yaa bommoo an siime. Wallaahi an siime. Si karaa banuuf jira boodoguu dhageeffadhaa hordoftoota. Ifif karaa banuuf jirti amma isinis maawardiniis kunoo karaa banuuf jirti khimiyaa waan isiin taate hin beektu waan hin anjuun fudhachuutti hin jirtu. La daawwattoota hordoftoota keenya dubbiintu yaani isaanis jaarsaa jaartiidha ilmaa walii qabanii bas nama jidduu seenanii akkanumatti addaan nama dhawaa osoo hin taane naafillee bareeddu miti isiirraas yaada isiidhaa bare garuu yoo isiin haalatti jirtu kana niin jijjiiraa. Sirri deebi'ee akka haati mana abbaa mana qabatte sani qabattee niin deeman yoo heeqattu taate sawwaliif laallaa yaani yaaduma keessatti haasoma keessatti wallaallaa kanaafuu isarraayis niin bara isiillee haaseessee irraa niin bara waan dhufaa gaafa nama waliinuu agarru taana. Carraa kan ta'e jechuudha. Sanii rakkoon qabu caala. Ayyee. Carraan kannaaf hin jee malee isin kannaaf hin jedhu. Hayyee dhumatee akkaati taatu siin laalame. Khalas si jalaas deemeti waan ati naan jettus fudhadheetiin waan ati godhu deemtus niin laala waan ati waa hundaafuu beektaa isii kana hedduu bakka kannitee biyya hortee carraa kannituuf taate isiin rakkoon isii guddoon maaliin beektaa? Hulaa ittiin si seentu qofa harkachuu takka si seennaan ammoo hulaa ta'e si garraan ammoo ani hin beeku waan tabiraat taatee harkamti wanti maal jeetiin si magaani beekta jeetii yaada. Laata sanii deese. Yaani gaawwana hundinutis muslimaa. Wala hundinu birani jirti jinnis firan dhoyna nuti karaa beenu. Ayyaanni quraanaatis nu bira jirti. Ayyaanni quraanaatis nu bira ni jira nu bira. Atu yaali kamale si harkatte malee. Anaa quraanaan beene fakkatanii na harkatte. Kamale si harkatte malee yaani. Islaamukaa muslimummaati mattee si harkachuun qabdu. Dhugaa wayii. Aywa. Wallahi yaanni keetis bareedaadha garuu ammoo maali ni beektaa? Waan takka gartee waan halaalatti gartee irraa namni irraa anaaqu jiru. Yookaan hamtuu ta'uu si ogguu dhageessee onna jette dabdaftee if dagattee itti finkanni. Maaliif? Atuu wannummaa waan kana si naqeewu
roorroo fi gartee hamtuu agartu ta gurraanis dhageessisan tuutu garaa si balleessee obsa si dhoorkee bakka tana keessaa gurbaa kanallee bira dhaabbateetiin rakkoo tana keessaa baasaa jedhee si onnachiisee beekadhu. Deebitee ammoo rakkoo keessaas akka galtumfadhu. Dhugaa yoo naannii feete. Laasan dhiisee rakkoo keessan gahu rakkoon tasirra dhuftee waan takka sin goona tokko nu lubbuun wajjin. Numaan jiree alhamdulillahi rabbil alamin. Haatu waan takka hin ta'in namni waan takka hin ta'u. Sababa ilma namaati malee wanni rabbiin keessaa harka hin qabne simmiitu beekadhu. Yeroo fi malee rabbiin irra simaansa. San akkasuma. Haa ta'u garuu akkana biftiin hundi nu jijjiiramtee nama gartee osoo hin gahin dulloome gartee coraan kun hundi dura dhume. Tana hunda keessaa rabbiin nu baaseeti inshaallah arrasiin na bira jira. Rabbi wajjini waan takkaniin taajeeti si yaadu tan ammaan dura narra hin gahin ganaas narra hin geessi jeeti si yaadu inshaallah isni rabbiiti. Ammaan dura hin ta'in hin taatu hin wanni rabbiin keessa hin jirre wanni rabbiin harkaa hin qabne wanni rabbiin quba hin qabne takkalleenu wanni waasi godhaa si miidhaan jirtu.